raadiyoo Finfinneeti. Raadiyoon Finfinnee sagantaa isaa torbanitti guyyaa tokko gaafa qibxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti isiniif dabarsu amma eegala. Naannoon keenna naannoo hiree hedduun qabne waan ta'eef seenaan biyya keenna waan awwaalameef malee Koloneel Cirrii Jaarraa abbaan isaanii Cirrii Jaarratu nama seenaa akka isaanii qabaachaa ture. Nama argitanii gaafa Xaaliyaaniin kaatu biyya Itoophiyaarraa wayita Habashaan deebitee Oromiyaa qabattu bakka amma Malkaa Amaaraa jedhanitti lola Mahammad Gadaan hoogganamu ka ummati hedduun itti dhumate ka diinatti barbadeessanii injifannoon guddaan argamtee san keessatti nama qooda fudhatee Cirrii Jaarraa habbisu. Xiyyaarri tokko miti gara xiyyaara ka magaalatti bu'ee eegasi tolchanii deemaniin ka wannaa ta'e hedduu gara 3-4-5 illee gaa ka dhaawameef. Haguma ardhaallee taanaan takka naannoo gammoojjii Baaleetitti mootummaan Itoophiyaa haguma ardhaatittu takka alagaa diina irraa dhoowwitee hin beeku. Biyya keessaa walaadhanii alaatti dhufe ufumaaf irraa dhoowwiti biyyisu. An hedduu jaaladha. Seenaan kun dhugumatti seenaa guddaadha. Waan qabsoo uummata Oromoo hamilee bilisummaadha. Ka ammaan kana biyya keessa akkanatti bobahaa jirtu kanaa fi bu'uura ta'e jedhee ilaalaan gama kiyyaanii. Ammoo seenaan kun akkas bu'uura haa ta'u malee haga ammaatu oral historyidha. Akkuma obbo Gaasuun himan kanatti waan argitee akka haasawaatu jiru malee barreeffamaan argitee waan akka historytitti akka arkaayivii akka buukiitti wanni dhiyaate diqqaadha. Bakka irraa qophiilee keenya dhaggeeffachaa jirtan hundatti nagaan keenya isin haa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya. Kan amma dhageessan keessummoota keenya guyyaa har'aa dhimma seenaa Koloneel Aliyii Cirrii irratti turtii nu faana taasisanidha. Obbo Hangaasuu Waaqoo fi Obbo Dirree Abdullaatiif jedhamu. Guutummaa qophichaa oduu booda qabannee isinitti deebina. Daraaraan Daadhii oduu gurguddoo torbee qindeeffatee jira. Amma gara isaattan isin dabarsaa turtiin keessan haga xumuraatti raadiyoo Finfinnee faana haa ta'u kan isiniin jedhu ammoo qophicha qindeessuuf akkasumas keessummeessuun kan isin faana turu an Odaa Sabaadha. Daraaraan Daadhii kunoo. Koloneel Aliyii Cirrii kan lola bara 1960 keessatti hirmaannaa guddaa qabaachaa turan umurii waggaa 96tti turban kan addunyaa kanarraa boqotan. Raadiyoon Finfinnee seenaa Koloneel Aliyii irratti namoota dubbisee jira. Dhumarratti bal'inaan itti deebina. Pireezidaantiin Masrii yookiin Ijipt Al-Siisiin bishaan laga Abbayyaa jireenya fi du'a jechuun Itoophiyaa akeekkachiisanii jiru. Mariin jalqabaa kan Sudaan Itoophiyaa fi Ijipt hedduutti ta'e egaa kufeen booda Al-Siisiin Itoophiyaa irra deddeebi'anii sodaachisaa jiran. Haaluma kanaan kan walqabate muummichi ministeera Itoophiyaa biyya Kaataar deemanii mari'achuun isaanii ni yaadatama. Ji'a onkoloolessa keessa magaalaa Shaashamanneetti namoota hiriira nagaa ba'an irratti dhukaasa banuun nama 6 kan ajjeesan waraanni ittisa biyyaa manni murtii Arsii Lixaa umurii guutuutti murteessuun adabee jira. Waraanni ittisa biyyaa kun Abrahaam Getaanee, Abrahaa Taklaay fi Zarfuu Sanbatoo ka jedhaman yoo ta'u, uummannis tarkaanfii seeraa irratti fudhatame kanatti quufuu isaanii dubbataniiru. Shaashamannee keessatti namni yakka hojjete yoo muummicha biyyaa Hayilamaariyaam ta'eyyuu itti gaafatama jechuun kantiibaan magaalichaa Aadde Xaayibaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Aksiyooniin isaa bal'inaan gurguramaa akka ture Odaabaas torban kana eebbifamee hojii jalqabee jira. Eebba kanarratti Dr. Nagaasoo Gidaadaa dabalatee bulchitoonni yeroo ammaa Oromiyaa bulchaa jiranii fi warri abbaa qabeenyaa keessummoonni adda addaa mul'atanii jiru. Artiist Alii Birraas haadhi teenya takkaa maaltu addaan nu baase jechuun keessummoota boochisee jira. Biizinasiin Diinshoo jedhamu kana dura ka ture yoo ta'u yeroo ammaa kanatti as buuteen isaa hin beekamu. Odaabaasiidhaafis milkaa'ina hawaa hireen Diinshoo akkasiin hin quunnamne jennaani. Renee Leefort
dhalataan biyya Faransaay Itoophiyaa daawwachuuf gara Itoophiyaa imalanii ka turan yoo ta'u buufata xiyyaara boolerraa qabamanii gara biyya dhaloota isaanii Paarisitti akka deebi'an ta'anii jiru. René Lefort bara 1970 kaasee waa'ee Sub-Saharan Afrikaa barreessaa kan turan yoo ta'u dhiyoo kanallee ethnic clashes in Ethiopia waan jedhu marsaalee open democracy jedhu irratti barreessanii turan. Itoophiyaan qeeqa kana hin jaalanne fakkaatti namicha akka biyya isaanii hin seenne dhoowwuun qabanii gara Paarisitti deebisanii jiran. Ameerikaa fi biyyootiin biroo Eertiraa dogongoraan balaaleffachuun hin oolle jedha marsaaleen Newsweek. Kunis kan hubatame yeroo dheeraaf Eertiraan Al-Shabaab qarqaartii hamiin jedhuun ragaa dhabuusaati. Eertiraan duris akka Al-Shabaab hin qarqaarre himtus qaama ishii dhaggeeffatu hin arganne ture. Hoogganaa mormituu Raayilaa Odingaa simachuuf namoota eeggatan irratti dhukaasa banuun poolisiin keenya nama 5 ajjeesee jira. Odingaan irra deebi'ee filannoof hin dorgomu jechuun Uhuruun kophaa isaanii dorgomanii filatamuun isaanii ni yaadatama. Palestine Amerikaan imbaasii koo isa Waashingtan jiru yoo cufte waliin hin haasa'u jechuun akeekkachiistee jirti. Ameerikaanis haasaa karaa nagaa yoo Israa'el waliin itti fuftan pirezidaantii Tiraamp guyyaa 90 keessatti yaada imbaasii Palestine cufuu kana ni geeddaru jedhanii. Dhaggeeffattoota keenya oduu torban kanaa kanumaa sagantaa keenya isa itti aanu waliin turtii gaarii kana siniin jedhu ani Daraaraa Daadhi. Kan oduudhaan eegalee sagantaan keenya akkuma tuffetti jira. Hayyoota gootota artiistota keenya beekuuf yaadachuu qabna jennee amanna. Kanaafuu yeroo adda addaatti seenaa isaanii dubbisuun sagalee isaanii dhageechisuun dhaggeeffattootni keenya akka maqaa isaanii nuuf himan goona. Dhaggeeffattootni keenya ammoo karaa YouTube yookaan WhatsApp akkasumas gama Viber'dhaan deebii keessan akka nuuf kennitan feena. Lakkoofsi Viber yookaan WhatsApp keenya 14 879 haaluma kanaan har'aaf tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Innis kunoo. Wallisaan kun maqaan isaa eenyu? Seenaa wallisaa kanaa yoo beektan nuuf barreessaa. Irra deebuudhaan lakkoofsi Viber yookaan WhatsApp keenyaa 14 nuuf barreessaa isiniin jenna. Hayee keessummaa raadiyoo Finfinnee ta'uudhaa fi waan nu eeyyamtaniif ulfaadhaa galatoomaa. Mee isin eenyu maqaa keessan nama nu dhaggeeffatuuf nu himaa. Akkasumas immoo seenaa Koloneel Aliyyii Cirrii akkamiin beekuu dandeessanii. Egaa sanarraa jalqabnee itti fufnaa jechuudha gaafii keenya. Haa ta'u gaasisanis hiree kana naa kennuudhaaf galatooma. Ani Hangaasuu Waaqolugoo jedhama. Dhaloonni kiyya Baha Oromiyaa zoonii Baalee godina Dalloo magaalaa aanaa Madda-Walaabuu magaalaa Bidireetti dhaladhe. Ajalii Cirriitis achumatti dhihoo lafuma deemsa guyyaa takkaa leengeenitti dhalate. Zoonii Baalee godina Dalloo ganda Cirriitti dhalatanii bara 1914 haadha isaanii badhaasoo Minaa irraa abbaa isaanii Cirrii Jaarraa Habbisuutirraa dhalatanii kana gaawaan gaafii. Isini umriin keessan ganna meeqanii ta'a? Umrii fi Social Security himan jedhanii hangaruu mahimaa nama dargaggeessati. Dargaggoo bara 1956 dhaladhe. Waan jettan ayyee. Egaa haa ta'u seenan kana dubbiseera Waaqoo Guutuu fi Waaqoo Lugoo akka jedhaman akkas jechuun abbaan keessaniis lola ijoollee Baalee jedhu san keessatti hirmaachaa akka turan ni beeksisa. Amma har'aaf yaa waan Koloneel Aliyyii Cirrii qopheessina jenneeti malee
sunillee seenuma haasa'uu nurra turedha. Guyyaa biraa walitti deebina sanarratti. Mee Aliyyi Cirrii maaliin yaadatamu akka seenatitti Oromoon maaliin isaan yaadachuu qaba? Hirmaannan isaan gochaa turan maali? Sanarraa haa haasofnu. Koronel Aliyyi Cirrii wanni yaadatamuun dura wanni tokko ka hin beekamin naannoon keenna naannoo hiree hedduu hin qabne waan ta'eef seenaan biyya keenna waan awwaalameef malee Koronel Cirrii Jaarraa abbaan isaanii Cirrii Jaarratu nama seenaa akka isaanii qabaachaa ture. Nama argitanii gaafa Xaaliyaaniin kaatu biyya Itoophiyaarraa wayita Habashaan deebitee Oromiyaa qabattu bakka amma Malkaa Amaaraa jedhanitti lola Mahammad Gadaan hoogganamu ka ummati hedduun itti dhumate ka diinatti barbadeessanii injifannoon guddaan argamtee san keessatti nama qooda fudhatee Cirrii Jaarraa habbisu nama saniif jecha qabeenyi isaa hundirraa warafamee ture. Wayita Muhammad Gadaa fi namni 130 namootiin hedduu warri matootii wayita san lola san hoogganan akka Muhammad Gadaa akka Dirree Irreessaa akka Horoo Galmoo namootiin hedduun namni 130 magaalaa Goobbatitti achumatti haala adda addaatiin dhumatanii san keessatti nama qooda fudhatee Cirrii Jaarraa. Barri kuni bara kamii laata? Yaadattu? Bara 1942-43 hedduu san. So lolli tun Xaaliyaanii waliinii miti mootummaa Haile Sillaaseetiin jechuudha. Mootummaa Haile Sillaaseeti. Mootummaan Haile Sillaasee wayita Xaaliyaaniin dhufu baqattee wayita inni deebi'u bara 1942-43 hedduu kana mara naannoo Baalee deebi'anii qabachuu fi rakkoo hedduutti isaa mudate namoota hedduutti loleen gubbaa Baaleetitti fakkeenyaaf gara Sinaanaa gara gubbaatti irratti illee nama Mahmashaan qofaa jedhanitti lolaanii turanii karaa ammoo Dallootitti gaara baddaa Baalee kanarraa gaditti ammoo lolli guddaan bu'ee ka Muhammad Gadaan hoogganamu ka warri amma Doombiri irratti qooda fudhatu kun abbootii isaanii gariin ammoo isaanummaanuu qooda irraa fudhatan wayita duraattis bakka injifannoo guddaa Oromoon itti argatte galaana Weelmal gubbaa aanaa Dalloo Mannaatii fi aanaa Madda Walaabuu jidduu galaana Daanges Weelmal ka jedhamu Malkaa Roqaa bakka jedhamtu injifannoon guddaa waan itti argameef Malkaa Amaaraa jedhan bakka Amaarri itti barbadaa'e jechuudha. Malkaa Amaaratti haga ammaa isaan waamamti akkana gaafas lolli asirratti lolli tuni warruma Amaaraa duwwaa waliin ta'e moo Xaaliyaanii waliinis lolaat ture na uummanni kun yeroo sanatti jechuun 1942 maal jechuun kuni akkuma Xaaliyaaniin baheeni dura akkam ture walitti dhufeensi Xaaliyaanii waliin moo Xaaliyaaniin Baaleen geenye? Xaaliyaaniin geette Baale keessa hagas maran seenne garuu Nageelle Booranaati bakki Xaaliyaaniin guddatte kaambeen isaanii guddaa yookaan bulchiinsi isaanii guddaani garuu ajaji isaa lafa san hundas gahe akkuma miseensi isaanii ka wayitasanti wannaa jedhanii waraana isaanii ka akka milishaa wayitasan jirutti bakka tokko haa gahu malee biyyi sun takkumaatu alagaan akkasitiin to'atamne maaliif biyyuma aadaa Oromootiin duruma ittisa qabaachaa turte waraanni amma isaan difeensi yookaan makalaakaa jedhamu kun aaduma biyya saniitittu duruma ittisa jedhanii qaban biyyi tokko dheedii tokko hoo ittisa saniin qabaatin iyyakkamu ummati kun argitee nageenyi isaan eegamne jedhanii Oromoonni afrachigaa Oromoo bakka qubata Oromoon afrachaan qubata akkuma amma kun Hararitti afran qal'oodhaan kana garanas akkasi jira afracha jedhanii afrachi kun murtis waliin muratanii waan hunda waliin godhatanii wal to'atu ummata horii tiffatu waan ta'eef wayitee dufaa godaananii fa qarree lafaa faa dhaqan moggaa lafaa faa dhaqanii wayita isaan achi qubatan in to'ata gaa Oromoo san wal to'ata jaarolii to'ate dheedii achi qubate kun ittisa qaba nyaap itti dhufee loleeni ittisa qabu jedhanii dhaqanii to'atan yoo ittisan qabaatin iyyakkamu jaarsi biyya san jiru hayyuun achi jiru sun hundi iyyakkamaa kanaaf duruma biyyi sun biyya agartee haguma ardhaallee taanan takka naannoo gammoojjii Baaleetitti mootummaan Itoophiyaa haguma ardhaatittu takka alagaa diina irraa dhoowwitee hin beeku biyya keessaa walaadhanii alaatti dhufe ufumaaf irraa dhoowwiti biyyi sun. lolli
mootummaa Itoophiyaatiin walitti bu'iinsi kun isa jalqabaa ta'inna inni malkaa Amaaraa kun immoo sana durallee walitti bu'iinsi nama ta'aa ture. Gaafa duraa warri Minilik dhufu lola dheeratti tureen beeytanii lafti tun amma Habashatti bulchiinsa isaaniitiif addaan qoodde malee baaliif diidaa jechuun ummatuma tokko ture gadaa takka jala turanii qaalluu tokko jala turanii walit jiranii akka bulchiinsa baaliif arsii jechuu keessanii? Haga achi ga'utti waluma dhaabataa ture duraan wannaan isaa bulchiinsi isaanii walit jira haga gaafa bulchiinsa Miniliktu iddoo lama dhoose? Ka Haile Sillaaseeti. Haile Sillaaseeti okay. Haile Sillaaseeti. Fakkiin bulchiinsa lakkumaatti xiqqeessanii wayita kutaa arsii kanayyuu amma bar haga tokko Shaashamanni irraa ol Shawaa jalatti Mannaagashaa jedhanii jalatti bulaa turte kaan gara Hawaasatti muruun kaan ammoo addaan akkas wannaa muruu jira jechuun waan dheeraa. Kanaafuu wayita san irraa qabanii lolli tooftaa xixiqqaa ta'e gugurdaa ta'e takkaatuun dhaabanneyyuu eega Habashaan biyya san qabattee lolli tooftaas hedduu ture. Minilik gaafa dhufee qabatu biyya Baalee tana wayita qabatanii bakka bu'aa isaanii bakka kaayatan malkanyaa ganda mararra qoodanii turan. Ganda jiru mararratti qoodanii turanii malkanyaa san akkuma godhanii biyya keessaa haqanii baasan tooftaa jajjabaan. Kanaafuu lolli guddaan ammoo ta'e eega biyyi sun qabatamtee ka malkaa Amaaraa san beekamaan. Achi asis ammoo Mahammad Gadaa ilmi obboleessa isaa ilmi Waayyuu Gadaa Huseen Waayyuu Qaallutii fi Huseen Waayyuu Morkee jedhanii magaalaa Angeetuu biratti lafa jedhamtu Aanole jedhamtu ganda Aanole jedhamtu akkasumas gadoma gaafa Mahammad Gadaa fa'aa itti fixanii sanirraa qabanii ijoolleen sunis achitti lola hedduu goote amata 5 booda ijoolleen sun lamaan achumatti dhumattee waraannis dhumatee achumatti ammas deebi'anii qabataman jechuun akkasuma deddeebi'a jechuu kiyya. Dhugaadha. Egaa lolli booda kana malkaa Amaaraa sanarratti egaa waraana naftanyaa egaa tarkaanfii irratti fudhatame booda ittuma fufee jechuudha. Egaa hirmaannaa koloneel amma kun seenaa koloneel waan xiqqooshii haasa'uu barbaannuufi sana itti fufnume hirmaannaan isaanii eessatti fi yoom ture ishiin barbaadeera. Koloneel Cirree wayituma dargaggummaa qaban qabsoo amma karaa Baaleettiin kaate qabsoo hidhannoo tana bara 1963 wati Jeneraal qofaatti ka'an kana xiqqoo dura Koloneel nama argitee dargaggummaa keessallee jajjabinna qabu waraanuma naftanyaa kanaaf na cilbaashii isaaniitii poolisii isaaniitii wal dhabanii alatti bahanii isaan shiftaa jedhanii nama mirga fi falmatulee shiftaa jedhanii shiftaa jechaa turan garuu shiftaa ta'e nama biyya balleessu karaa saamutoon ta'in nama mirga fiitiif bahee wayita sanuu ala jiru Koloneel. Kanaafuu wayita bara 1963 Jeneraal qofaatti qawwee 42 fuudhanii karaa biyya ollaatti irraa ol deebi'an wayita malkaa Annaatitti wal lolan duraaf wayita ammas ji'umaxaanu keessatti magaalaa Bidiree dhawamtu Koloneel ka'anii magaalaa Oborsu gaafa san aanaa madda walaaboo Oborsu ture amma Bidiree deebisan malee gaafas Oborsu ture magaalaa Oborsu san waraanuma qawwee biyya keessa dur qabaniif ka haga dakaa dhufte xiqqashuu takkallee walitti dabalatanii magaalaa san dhawanii nama magaalaa san bilisoomserraa tokko Koloneel magaalaa Oborsu aanaa madda walaaboo ta gaafasi. Tole itti fufiinsa ammoo eegas booda daka bu'anii waraana guddaa fudhatanii biyya ollaa dhaqanii meeshaa fudhatanii achii deebi'anii. Amma Jeneraal Waaqoo Guutuutis karuma isaanii jalqabanii Aliyyii Cirris karuma ofii jalqabee booda jarri kun waliin makatee jechuudha sochii. Tokkuma gaafasu tokkuma jechuun walumaan jalqabanii. Seenaa isaanii akka nama tokkootti himuu kiyyaaf malee walumatti jira qabsoon kun marruu walitti jira. Walumatti jira. Koloneel amma gaafuma biyya Somaalee bara 1963 Jeneraal Waaqoo achi bu'an kana karaa hedduun karaa kutaa Booranaatirraa karaa kutaa Baaleetirraa karaa Dallootirraa karaa Ginneerirraa karaa hedduurraa waraanni baafatanii garoorro waluma fakkaatti bakka maraahu ummati ka'iis ummataas akkuma amma kun hariira biyya keessaa kana wayituma tokko ummati naannoo kana jiru marruu ka'ee wayita ka'an kana Somaaleetti wayita dhufan ayya nuhin alagaa ofirraa dhoowwinaati meeshaa nuu kennaa wayita jedhanii isaan mootummaa ollaa san gaafatan mootummaan ollaa hayyaagaa isinii kennuu fi nama liidaraa filachuu qabdanii wayita jedhan hagi sun marru warra afaan Somaalee dubbatu ta'e afaan Oromoo dubbatu ta'e warruma garuu biyya Itoophiyaa keessa jiran kan mirga fi
falmataaf dhufan sun hunduu walii galanii jeneraal Waaqoon filatan tokkoffaa. Kana gaa achirraa gaa akka barru hoogganummaa isaaniitiin deema jechuudha. Eegas ammoo wayita sadi wayita afur dhaqanii waraanni guddatee wayita waraanni kumaan akkasitti lakkaawamuu jalqabu kana waraanni kun marru waan caasaasa barbaachisuuf Korneel Aliyyis karaa oborsuutiin akkasitti Korneel Dubroon akkasitti Korneel Adam akkasitti Korneeletti hedduu wayita sandi gara nama 30 wahii ta'anii karaa gamaatis karaa aanaa jiran naannoo jiraniin matootii waraana akkasitti muudanii lola akkasitti hoogganaa turanii Korneel Aliyyi ammoo kana keessatti nama dhugumatti takkaa gadin deebiin hiriyoota isaanii yookaan warreen wayita isaanii waliin waa godhan san hundaa'u nama hedduu amalli isaa nama hedduu walii galu argitee namaan wal dhabbii hin qabne kan namaan walii galu dirqama fi bahu nama akkasii turan Korneel Aliyyi kanuma keessatti gaayoo seenaa isaanii waliin qabnu taane nama hedduu rakkinni guddaanis faamilii isaanii keessa ga'e dhugumatti umriin gabaabateeti malee obboleeyyan isaanii kam akka isaanii seenaa akka isaanii kana qaban hedduu wareegame lola san keessatti nama akka Isaaqoo Cirrii nama akka Awwaluu Cirrii nama keessattuu seenaa guddaa qabu bara 1977 dhumasaarratti 77 waraana Kuubaa ka dargiin fiddee shaawwi qubsiifte waraana san kachii bahu dhugumatti waraana hoogganuun waraana Awwaluutiin walitti bu'anii hedduu barbadeessanii guyyaa seenaa guddaa bakka shaawwi jedhamtutti diida cirree ka jedhamutti dhugumatti achumatti barbadaa guddaa itti buusanii waraanni Kuubaa ka hedduun lakkaawamu haga ijoolleen horii tiksitu hundi qawwee ganda san keessa guurattu tokko gahanii itti baasaniit warri itti geeraraniit gaafas warri loltoota dargii baananiiti ifeenu dadhabnaan Kuubaa kanatti torte Kuubaa kanatti tortullee bilaashuma keeti shaawwe bi'u ilaali reeffa nama keetii gaafa jedhanii sana Awwaluu Cirrii sunis ka wareegame hawwi afurii kee shanaffaarratti wareegame namoota akkasiisan Korneel Aliyyi namoota obboleeyyan isaa dookkanatti qabsoo ofanuu kufan qabsoo sanirraa duubatti hin deebiin haga amma ganni isaanii kunoo isanuu argitan miidiyaa hedduurratti argamu ganni isaanii haga naga'e kana qabsoo irra turan jechuudha. Yeroo jeneraal Waaqoonii Haile Sillaaseedhaan araaraman sana isaaniin hin araaramne. Waliin jiran. Walumaan jiran. Duuba yeroo sanatti Haile Sillaasee waliin lolli qabbanoofte dargiin dhufnaan immoo itti fufanii jechuudha. Lolli Haile Sillaasee kunuu bari akka qaba hin himamne akka silaa barbaachisutti hin himamne ani nama achi tureen beeka. Haile Sillaaseen lafaan dadhabee rooppilaan dhahee dadhabee amma gaafa Timaayii rooppilaan kun maayii ta'uu bara 1968 moo torbanatti fakkaata bakka Arroojii jedhamutti aanaa madda walaabuu gara dhumasaa akka gara gammoojjiitti lolli guddaan Arroojiitti bu'ee achitti gaa waraanni akka jiruun waraanni mootummaa achitti mootummaa Haile Sillaasee akka takkaan barbadaa'een achi barbadaa'ee lafa xiqqoo baraa fi filee qabdu achirraa Haile Sillaaseen deebi'ee amma mala jalqabe agartee karaan lolaa kun akka karaa bu'aan hin buune namuma isaatitti Itoophiyaan lola wanni kun kasaaraa qabdii karaan nagayaa argamuu qaba yaada jedhu Jeneraal Jaagamaan mari'atanii matootii waraana duraan jirtu deebisee Jeneraal Jaagamaa fidee Jeneraal Jaagamaan jaarrummaa laali jedheeni Jaagamaan magaalaa Nageellee irraan jaarulee ergee walaabutti ji'a 4 jaarrummaan deemte waliigaluu dadhabanii gaafa Timaayii amma Baaleef refereendama kennaa nama keessatti isan bulchaa rakkoo kan wanni fide warra bulchiinsati jedhee araara karaa saniin fide Haile Sillaaseen karaa kennan ammoo wayita sanitti mootummaan Haile Sillaasee mootummaa wayita san jirtu ta Somaaleetti waliigalee magaalaa Taanzaaniyaa irratti namicha Piraayim Ministeerii Ibraahim Igaal jedhamu wal dubbatanii waliigalanii gargaarsa jiru muran nurra waraanni keenna ka 8,910 kalaa'u ka Somaalee dhaqee harka duwwaa galee gargaarsa dhabe kara kanaan rakkoon harkaanu qabdi kara biraatiin ammoo lolli halkaniif guyyaatti fufuuf ka rooppilaan horii fixuuf nama fixu kun qabsoon Baale daangaa Hararirraa qabdee haga daangaa Keeniyaa turte sun xiqqaattee galaana Weelmaliif dallo keessa deebitee galaana Weelmaliif ka gannaalee jidduutti wayita qabsoon tun xiqqaatti wayita amma garanaan araarri dhufu amma argitee wayittiin kun haga ummata haganaa kana mara fixuur agartee waraana haga tokko waraana 800 ga'u karaa Somaalee gad dabarsanii haga waqtii eeggannu sun achi haa taa'u jedhanii warra maatii ammoo fuudhanii Jeneraal Waaqofaat Abbaa Geefaat Korneel Aliyyeefaat Korneel Dubroonfaat galan jecha araara san wayita sanitti wayita duraatiif
Baalen ka duraan Jeneraal Waldisillaasee Leeftanant Jeneraal Waldisillaasee Barakaatiin humna waraanatiin bulchaa turte. Jeneraal Jaagamaan nama keessanii nama afaan keessan beekuudhanii militarii irraa akka siviilii deebisanii Jeneraal Jaagamaa bulchaa Baalee godhan. Jaagamaanii araara lola Baalee fi Haayilasillaasee hedduu godhame kanarratti hin galatoomfatamamoo hin abaaramaa. Gaafii cidha godhachuuf karoora baafanna yookaan walga'ii qindeeffachuuf. Yeroo tokko ammoo eebba yookaan giraajuweeshinii kabajanna. Gaafii immoo guyyaa dhalootaa ayyaaneffachuuf. Gaaf nyaata mi'aawaa hiriyyaa yookaan maatii waliin soorachuuf saganteeffanna. Akkasumas tajaajiloota biroo kana fakkaatan argachuuf. Maarree bakkaaf teessuma miidhagina aadaan faayame qopheessee kan isin eeggatu, nyaata aadaa biyyaa gosoota garaagaraa tolchee mi'eessee kan isin simatuu fi dandeettii maamiloota 500 wal faana keessummeessuun bakka mijatu Abyss Ethiopian Restaurant and Event Center Qunnama. Teessoon 1042 South Peoria Street, Aurora, Colorado. Zip code 80012. Bilbilli 303-350-7162. Abyss Ethiopian Restaurant and Event Center. Jaagamaanii araara lola Baalee fi Haayilasillaasee hedduu godhame kanarratti hin galatoomfatamamoo hin abaaramaa. Akka isin beektanitti akkami? An akka nama tokkootitti Jeneraal Jaagamaa qabsoo san keessatti wayita araaraa sanis argee wayita achi galanis nama waliin galerraa tokko ganni kiyya xiqqaa ta'u malee waan inni kophaatti abbaa kiyyaaf Jeneraal Waaqofaa waliin haasa'u illee yaadadha. Dhugumatti mootummaa saniif dalagaa mootummaa saniif ammoo agartee nama hagaa leeftanant jeneraalummaa gahee garuu jechi tokko kan inni araara keessa maanguddummaa san keessatti jedhe mee namni kana laale haa murteessu jedha yaada san dura baha waan jedhe jaranu loltan aga dheerummaallee loltan biyyi teennallee dammaqii fi wal hubannoo hin qabdu garuu isan dhumattan mootummaan amma wanni qabdu waraana Itoophiyaan haga qabdu fixattee warra kunarratti walirratti axxaafa'anii dhumatu qabaa waan jedhan qabanii ammoo an Haayilasillaaseen agartee wanni itti walii galle haga dandeenyetti karaa araaratiin goona karaa lachuuyyuu nama dhumu Itoophiyaa kasaaraa teenna waan jedhu irratti walii galle Piraayim Ministeerri fa'aa warra nurratti dide warri Akiliiluu Abdii Waldifaatti warra hin feene isin dhumuun keessan badii teenna badii Oromooti deebitee ibiddi kun hin qabatamu yoo isan har'a baddanii wanni kun ammoo waan isinii kophaatii miti wanni isan itti dhumtan kuni Oromoo kaabaaf kibbaaf waan jarri silaasii waliin qaban waan nuti waliin qaban qabnu adaraa kophaa keessaniin dhuminaati jeneraala hedduutti isin fixee isinii shuumame an ammoo dhiiga keessanillee seef godhe akka jiraadhu barbaadaa isin fixee jiraachuun barbaadu yaada jedhu kanaan dhugumatti akka rabbiin ilma namaatiin waan argitan ragaa dhugaa baha jedhutti waan gurra kiyyaan dhagaye waan namni daa'imee miti afaan Oromootiin dubbate hoteela turisti jedhan nageellee Booranaa keessatti ka dubbatu ana gurra kiyyaan dhagaye gaa namni yaada kana laale waan garaasaa keessa jira beeku afaan isaa irra wanni bahu kana Oromoon gaa murteessuu dandeetti jaagamaan nama hamaa fi jaagamaan nama galatoonfatuu fi nama komatamu jechaan. Kanaan duras nama waa'ee jaagamaa irratti interview godhu waanuma kana natti himan yeroo sanatti mootummaan Haayilasillaasee Sumaaleedhaan walii galee ture. Jaagamaan kana yedduu seenuudhaan ijoollee kana fixuuf jarri kun jedhee akka dhumnee fi uummanni Baalee akka dhumnee irraa baraare araarri yeroo sana hirmaanan jaagamaa yeroo sana baay'ee barbaachisaa ture mootummaaniif ummaticha fixuuf kutatee waan lafaa ka'eef hedduu seenuudhaan qabbaneessee dhumaas irraa oolchee waan jedhu obbo Lubee Birruu waan akkasii kana natti himee ture kanaaf hin kaase. Eega galanis waan inni dhaammate maanguddoota keenya abboota keenya wale waan inni dhaammate tokko ammas waan jedhe abbo namni bilisummaaf ka'e silaan taa'u gaafa biraattisuma kaatanii adaraa isinitti haa ta'u nutti himtan malee kan kaane waliin waan taanu taana otoon Oromoo walii gallee ka gaafa Jamaal Abdinaasir Araba walii qabee jedhe otoon hin Arabni walii gallee Israa'el goolaan korree yoo itti ficcaanneyyuu ficcaan kenna haqee dabraan jedhe saniin Oromoo yoo walii gallee akkasii ka jedhu kun waan an beeku mataa kiyyaan. Hayee galatooma amma itti fufnaa lolli xomborii kan jettan tokko kaastanii turte mee maalinni lolli suni?
lolli sun lola diddaa gabrummaati lola argitee alagaan hin bitamu alagaa hin gabbaru alagaan nan bulchuu ka jedhurra amata 8 naannoo dallootitti fi ginniiritti naannoo ummati sirna abbaa gadaatiin wal bulchi amata 8 ka goraaf gumaa isaa aaduma sanii muran ka balleessan hundi karaa sanii jaarsi gaaddisa taa'ee dhaddacha taa'ee hayyuun muru ture. Kungaa lola Oromoon mirga Minilik irratti saamame sani deebisee qabate garuu bakka kana waa lama jira beeka. Ummati kun waa lama qaba. Jagnummaa qaba, tokkummaa qaba. Sadaffaan ammoo maali? Ummati kun kaayoo mirga fi ufumaa if bulchuu, ufumaan jiraachuu, alagaa jalatti buluu dhabuu qaba. Kaayoo bilisummaa qaba. Afraffaa hoo hiree badduun inni qabu naannoon sun sababaa cunqurfamaatiin barmoota dhabu Oromoonni biraa immoo ka baratan daangaleen baratte irraa qooda fudhachuu dhabu. Maaliif? Kunis wanni ta'eef hammeenna otoo hin ta'in wanni tokko asumarratti ta'e ka akka ragaatitti meenu laallu kanallee ummati bal'aan dhageeffataa murteessu. Gaafa nuti araara fi olgallee dhufnu magaalaa Gobbarraa xayyaaraan nu fuute Old Airport bakka amma qaxana hulatti jedhamtu hospitaala dur Liltixaa jedhu kana amma makalaakaa ta'e kana fuula isaa duratti airportii kanatti Finfinneet airportii kana wayita buun paayilitoota dhaabatee haasawa. Ana mo'ite samtiin beeyne eegasii bara 1975 namni wahii ni yaadachiise magaalaa Gobbatti jara dhaabattee afaan Oromoo haasoftu ka paayilitoota Jeneraal Waaqoo argee maal jaran isin maal ka afaan Oromoo haasoftan jennaan nutu Oromoo dhaabarii maal dalaydan nu paayilitoota adaa ka horii kenna fi ijoollee kenna fite ijoollee Oromooti isinii jedhee bira dabra. Amma an kanan beeku bara 1975 magaalaa Gobbaatitti namni tokko dhufe paayilitii Shambalasa faayidanii nama naannoo Moojotti dhalatee jiraatu baatu amma beeku bishatti hangaasuu akka namni jedhan si hi'ee namarraa hin dhaga'ee dhufe si dubbisaa naan jedhe hoteela Ilmaa Muusaadhanii magaalaa Gobbatti sinna waamee magarsa na fide magarsa barii xaanaa bulchaa Baalee ture na waamee nama kana si barbaada naan jedhe yoo an jedhu bar naan jedhe ani na beeyta sin beeku gaafa isin galtanan airportit Jeneraal Waaqoo barnuhu ijoollee Oromoo haasofnu akkana naan jedhe an achi garagalee boohee adaawwanni nu Sumaalee jennee filnu nama kennaa jedhee hedduu natti dhagamee na gocha'ee jedhe. Ilmi dhiiraa laman boohu amma nan qophaawaa ummata keenya ka bilisummaaf deemu waliin hin dhaabadha. Garuu haala tokko as keessa mijjeessee deema konfileetii jaraallee wagartinaa qopheessi naan jedhee baatii takka baatii lama keessatti hin deebi'a naan jedhee namni sun hin deebine achumaan hafee. Maqaansaa eenyu jettanii hoo yaadattan? Shambala Asaffaa Ibaluutiin beeku. Ani naannoo Moojotti dhaladhee naan jedheera magaala dheeraa bareedaa tokko. Helikopteroota wayita sanii warri Yamanii gargaaru paayilitoota Itoophiyaa inni wayita sanii nama Yaman paayilitoota Yaman ta'ama helikopterii Raashiyaa guddaa kana helikopterii kana oofaa inni akka raddaatii ta'ee jaratti Shireenii isa godha warri Yamanii nama lama waliin deema paayilitoonni magaalaa Gobbaa dhufee deeme Shambala fayyadanii nama dheera helikopterii san oofaa gaafa san wal agarre gaafa biraa waliin agarre amma kana yoo allaalu namni kun nama barate nama paayilitii nama ji'oogiraafii hunda beeku nama argitee haala adda addaallee beeku yoo namni kunuu amma ummata achi qubatu san Somaalee ta'uu fi Oromootu addaan hin beeyne warri biraa ka barates yoo qabsoo tanarraa qooda fudhachuu dhabe akka dogongorri jiru hammeenna doon ta'in dammaqii dhabuun akka jirtutti natti mul'ate kanaaf jedhagaa wanni qabsoo kana gaa fiixa bahuu dhoowwe keessaa tokko Oromoonni wal beekuu dhabu dammaqiin jiraachuu dhabu karaan kennas humni baratte waan hin jirreef kaadree leenjisanii naannoo kana maratti facaasuu danda'uu dhabu kana natti fakkaata. Tokko gaafii tokkoon itti dabaluu barbaada. Xiyyaarri tokko rukutamee ijoolluma Baalee kanaani rukutamee kufuun isaa hin himama. Barri sun bara kami? Xiyyaarri tokko miti gara xiyyaara ka magaalatti bu'ee eegasii tolchanii deemaniin ka wannaa ta'e hedduu gara 3-4 illee ka dhaawameef ka gubate walitti. Akkamiin qoy jala dhaabbatanii walitti dhukaasanii? Jala dhaabbatanii dhukaasuun normaala bakkuma irratti namatti itti dhukaasanii garuu lafa
lafa gaarati jira ammoo materiyaasa jira materiyaas kun walirra fagoo deema gariin amma qawween gariin haga gabaabaa deemti beektaa qawwee wannoo maal jedhanii yaardii 500tti maddeessitu jira ka 500 ajjeeftu 900 ajjeeftu jira materiyaasota gugurdaa waan nama isa dhawu kun qawweelee takka jira malee qawweeleen takka nyaattu takkuma takkaan tokko famtu tafagoo deemtu jira biyyi baaleetuun amma gaara keessattuu rooppilaan wayita dura takka akka milikitaa tokkosaa yoo qawween biraa ittiin bahin gadi siqaa yoo qawween biraa ittiin bahin gadi siqa sirritti amma taaktika isaa baratanii lolli ka jalqabame gara 54-55 yedduu dhahee ka deebi'u ammoo sirritti ka dhahe wanni 66 fi 67 yeddu ka inni guyyaatti wayita 2 wayita 3 deebi'ee dhawu sirritti. Inni biraa lolli sooraa sunoo barakami. Sooraa kun 74-75. Suni dargumaa jechuudha dargii waliin. Sun dargii waliin ka lammafooti kun amma warra gaafa duraa laal ammas wanni simu gaafa duraa nama 900-800 deemaa isan gadi galaa jedhanii gara Sumaalee erganiit warri kun ammoo araara fudhatan warra santu eegasi shireenii ta'e hariiroon gaajjedduun jirti waan irra jirani gaafa ammoo argite amma 70 kana mootummaan jijjiiramte mootummaan duraanis jijjiiramte mootummaa Siyaad Barree qabatte mootummaa Siyaad Barree wayita qabatte waan gaafa dura Aruushat isaan Haile Sillaasee fi mootummaa walii galte sun hin diigamte mootummaan haarawwiitu dhufnaan warra bilisummaaf deemu kana bilisummaa barbaanee dhufana gargaaruu qabnaa yaada jedhu fidde mootummaan Siyaad Barree. Kanarratti amma mootummaan Siyaad Barree kunis gargaarsa duraan misiin wayita mootummaan Haile Sillaasee buutee mootummaan dargii qabattu kana waraana duraan achi taa'usan amma yoo gaafin gaawwita maraan jirti biyyi teena rakkatu jirti akkana jirti nu deebinee qabsaa'uu feenaa deebinee qabsaa'uu feenaa jechaan wayita maraa gaafii waan jirtuuf amman hayyamte mootummaan tuni hariiroo biyya keessaattis amma jiraatufaa qofaa waliin hariiroo qabaachaa turanii namootiin dhufanii mari'atanii haalli akkam jedhanii wayita amma mootummaan tun jigdee haarawii dhuftu kan hedduutti waan bakki banaan ispeesii jiruufi ammatti qabsaa'uu nu wayya waan jedhu irratti walii galanii waraanni dakaa sun meeshaa fudhatee ol dhufe Jaralwaaqoo dhufanii Jaralwaaqoo fuudhanii deemaniini achi dhaqanii gaawwayta biyyatti ol deeban amma maqaa Oromootiin dhufan qajeelatti maquma ummati keenya fedhuun wayita kana jedhan fedhiin amma gaa biyya keessa kaadireleen yookaan gabarnarooti jirtu biyya keessa marru wayita san dargii waan mootummaa Habashaa san dhooftee angorraa buufteef Oromoon bakki hedduu qabachuu waan dandeetteef hiree bal'oo jira wayita santi hiree bal'oo jira wayita warri sun dakaa dhufu wayita warri sun Somaalee dhufanii Baale karaa Ginneerii fi karaa Dallooti wayita dhufanii namootiin akka Tsattitaa Ministeerii takkaa tulluufet namootiin akka Nugusee Nagaasaa namootiin akka Hayilamaariyaam Leencoo Magarsaa Bariifaa warri kun duudanuu warra kana waliin an walif fide walgarsiisaa ture warra amma sooraa ka dakaa dhufe kana wal dubbatanii haga tokkorra walii galanii akkasi waliin deemaa turan. Lolli sooraa maaliif sooraa jedhame maal maqaan kun? Sooraa jechuun kun sooraa jechuun kun amma akka afaan warra amma argitee waraana keenya ka gaafas gaditti hafe kana warri cireenii kenneef bakka lama cireenii fudhate warri kun tokko Kooriyaa kenneefi tokkollee warra Falasxiinii kenneef cireenii waraanaa kana kanaaf akka amma wayitisanti warri Falasxiinitti waamutti sooraa jechuun jibicha jechuudha akka wanno dardara jechuudha. Dardara jechuudha. Okay. Afaan Arabaati? Akka afaan Arabaatitti dardara jechuudha. Qeerroo ammaa kana jechuudha. Qeerroo jechuudha akkas jechuudha. Egaa dhumarratti namni tokko amma afaan Amaaraatiin warri barreessanii የገበሬዎች አመጽ jedhu agartee bulchiinsumti lafa qotuu waan akkasii kuni waan itti badeef akka ka'anii jechuun የጎጃም ገበሬ አመጽ የባሌ ልጆች አመጽ waan jedhanii akkasiin kaahu namoonni kun immoo lola musliimaa lola amantii godhanii ibsuu isin akkamiin ilaaltu waan kana? Wanni kun hundumtuu jechoota mootummaan wayita san warri kun loluun jedhu maqaa isaan kennaniif fakkeenyaaf gaafa Haile Sillaasee tokko dura wambadee nuun jechaa turanii wambadee akka hin taane ragaan hedduun argamtee kolonelota jeneraalota gabarnarooti hedduun hin taane jedhanii ishiyyuu wal mormaa turanii fakkeenyaaf yaada dhugizee tokko waraanni
nageellee Booranaa dhahee madda walaaburraa ka'ee wayita dhahu horiin guddaan warra xuurataa waraana Arattaa Birgeedii kana ka xuurataa ba'e kana horiin guddaan isaanii kaambii jala jira. Horii kana waraanni fuudhee fide walaabu wayita fidu horiin kun adaaka isaanii duwwaa miti ka warra naggaadeetiif warra magaalaa kee jiru. Xuurataa fi warra naggaadee ka biraati jira. Warri kun jala ergatanii jiraalaa qofatti achi erganii horiin kun kennaa barii horiin ka waraanatii miti jennaani jiraalaa qo horii gara fudhanii moggasit keessaa qalame walgahanii gaagizeetan korreel Adaffaa abbaa kiyya faatanii korreel Aliyee korreel Dubroofa nama hedduu korreel Maamur Rubeefa hedduu ta'anii horii san kaffalchiisanii horii gara 700 moo hagamii oofanii nageelle jala fidan wayita horiin kun nagayaan galu abbootiin horii isaan hin beekne keessa jiru horiin kun maal jennaan horiin kunis bar ka waraanni karatti qalate beelahee qalatee jennaan itti kaffalanii jedhan amma isaanuu deebisanii sangaa 20 keessaa baasanii ufuma firii kennanii fi ammas mootummaa waliin taa'anii haasawanii warra kanaan shiftaa jennamu shiftaa namni ta'e akkamitti horii 700 namaa galcha lakki jarri kun shiftaa miti warri kun rakkinna bulchiinsaa qabanii cunqonatti itti jira jedhanii isaanummaanuu wayita akkasitti kaahan kun amma ka bakka tokko isin hime malee garuu akka propagandatti mootummaan shiftoch waa islaamummaa qabanii kanaafuu finqila nuwandi beenuun harreedha ka finqiltuu wayita fa'an gaangee fa'an namatti finqiltu malee wannaa miti kun maqaa arraba alagaan jedhu akkuma amma kunoo biyya kana keessattu kunoo waa nama argamaa jira. Nama diyoo nama ajjeese mataan fayyaa hin qabu nami islaama ammoo yoo nama ajjeese terrorismi jedhama nama tokkollee ajjeese jecha akkanaati jecha propaganda fi mootummaan itti fayyadamu ka warri ammoo waan beeknelleen kanumatti fayyadamu Oromoollee ta'e ka ammoo warri biraa jibbannaaf maqaa kana kennu malee ummati kun dhugaa ummati naannoo sani qubatu ka qabsaa'u islaama garuu islaamummaan hin bulchine amata 8 san sirra abbaa gadaatiin bulchan kana kana wama propaganduma alagaa fi diinni namaan jedhu kun waggaa 8 mootummaan Itoophiyaatu atiin sirna qorannoo sirna barumsaa keessa iyyuu hin jira waggaa 8 baale mootummaa ala akka bulte hin hima yeroo sanatti taaksiin hin jiru homtuun hin jiru eenyu bulcha taaksiin hin jira amma bulchiinsu kun bifa lama ture wayita sanii gubbarra jiraalwaaqo guutuu liidara biyyaati lammaffaa ammoo abbaa waraanatti kophatti kara ammoo bulchiinsatti yoo deeban waa'ee bulchiinsaa abbaa kiyyatti raamataa ture waa'ee negotiation mootummaan amma mootummaan wayita maayyii kana araara galaa kana taate malee wayita sadii achi dura godhamte negotiation mootummaan ergattee wannoo haasawanne mootummaan lakkisaa biyya teessan hin gubinaa waan jedhurra waan hedduu haasawanii karaa bulchiinsatii fi karaa akka taaksii ka jettan kana maanguddoota jira akka Mahammed Baladeedhanii wajjisanii maanguddoo gurdoo naannoo jira warra jaaroleeti jira ka abbaa geeffaa irraa tokko amma taaksiin akkamii taaksiin maallaqi waan hin jirreef maallaqa ittiin inshallagamu wanni wayitisan kennamu namni horii qabu horii dhagawachaa horii qonnis hin jiru horii irratti horii kan ammoo akka taaksii wanni fuudhamu kuni qallaba waraanaati waan biraa ta'u biyya wayitisan horii qaba nama 200 qabu jira nama 100 qabu jira nama hedduu qabu jira haga tokko ammoo voluntarii nama kenna nama gizee tokko horii 4 kennu jira 5 kennu jira nama akkuma waraanni guddaatu waraanni hagana gahu ka taa'u kun guyyarraahu waa nyaatu ka nyaatu kun ammoo horii wannumti amma bar naannoo dhugatti gammoojjii kana hiyyummaan amma balleessi tokko irra horiin wayitasan kun nyaatamee dhume kaan rophila fite kaan ammoo mootummaan bakka takka yoo aatu horii fuute amma naannoo dallootiif naannoo madda walaa butuun argame maali nadheen amma dur jedhan setii hadaareedhaan kun naannoo santi naannoo waraanni jiru santi galanii waraanni Itoophiyaa haga xaarmusii xajjii takka loon 2-3 gurguran tokko gaaya taarikaaf bar waan nama jabsiisu bar xajjii wannoo takka aragee xaarmusii takka haga loon 2-3 hin bitan tokko geessi kana gaa kan kaafatte waa'een taaksii akkatti guuramu akkasitti jechuufi dhugaa nagale
Inni biraa dhumarratti wanni ani kaasu lolli ijoollee Baalee kuni miidhaa mootummaa Haile Sillaasee caalaa miidhaa Oromoota naannoo biraatirraa dhufanirraan gahe namoota ijoollee irraas kaasaa lafarraa buqqistee isaanitti baqatan ajjeesaa turanii kana namoonni komii kaasan hin jiru. Kan akkamitti ilaaltu sin? Kana akkan itti ilaalu hoo dhugatti dubbanne wannaa cubbuu dhiifnee dhugaa kan dubbannu taane namootummaan naannoo keenya dhalatan dhiisi namootummaan aanaa keenya aanaa Jeneraal qofaa yookiin gosa isaanii ajjeefamanii jiran kanarratti maaliif wayitasanti wanni jiru nama warra kanaaf nama mootummaaf basaasa ta'e nama mootummaa waliin qawwee fuudhana calbaashii ta'ee nu ade maraan damasasa yoo waan danda'a warri naannoo biraatti dhufes haala sanirratti qophoofnaan naawwamuun isaanii dhuga fakkeenyaaf nama si hima fakkeenyaaf bara 1966 irratti nama Shaanqoo jedhamu kan dhalooti isaa Sidaama Hawaasa karaa Nageellee Booranaatirraa dhufee lola kanarraa qooda fudhadha jedhee Jeneraal Waaqoo bira dhufe waraanni waardiyaan qabanii gaafannaan maal jennaan Waaqoo bira deemaa maal gootaa jennaan waliin qabsaa'uu fedhaa jedhe amma nama kana nama tokko shakkan Jeneraal Waaqoo fidaa jenna nama kanaati nama ganna 27 akkanaati yoo guddate 30 ammas nama jiru namni sun naannoo Hawaasa jiraata amma barana gaafa chaartaraa sangalee ijoollee hunda horee fuudhee achumatti numa biratti fuudhee ijoollee horee Hawaasa galama Hawaasa jira namni kun kophaa dhufe kiristaana maal barbaaddaa marrajaan gariin nama ajjeesuuf ergan jedha maaliidha amma nama tokko waa ajjeesa jedhanii dhiisanii Jeneraal Waaqoo amma waame waan jedhan yoon ajjeesuu barbaaddellee na ajjeesi waardiyaa fi ta Jeneraal Waaqoo eeydutti dabalee is waliin deemaa ture xiqqoo ture waan jedhe ani kophaa kee lama kiristaana ta'uu hin danda'uti islaamuu fedha hay mirga keessa akka feeti islaamedhaniin islaamee waardiyaa Jeneraal Waaqoo tokkoffaa ta'ee otoo akkasitti eegu gaafa amma lolli dhombir kun araara ta'u inni warra 800 hedduu dargaggummaa waan qabuuf warra 800 waliin karaa biyya ollaatti bahe gaafa amma 75 kan warra kana waliin galee amma Hawaasa galee jiru nama tokko lammaffaa immoo gaafa amma Sooraa jedhan kana nama Ilmaa Mitikuu jedhanii jira namni kun naannoo Harooressaatti dhalate nama Amaarati nama Manzeeti dhaloonni isaa waraana birgeedii lama ol irraa mata nama kiristaanaati Amaara mootummaan loltullee mootummaa Amaaraa jennaa wacha mootummaa Habashaati namni kun nama seenaa addaa qabu Ilmaa Mitikuutiin Ilmaa Culuqqellee jedhaniini maqaa adda addaa qaba waraana karaa amma Harooressaatti fi karaa gubbaa baddaa jala jiru kana keessatti abbaa waraana guddaan isa ture nama keenya keessaa takka gaafa 63 irraa qabee haga 70 maayii kanarratti nami keenya ka xiyyiitiin dhooftee biyya alaatti ergame isa malee jiru Ijipti geessanii xiyyiitiin hirpharraa murtee nama kuma hedduun gali maallaqa likkii hin qabneen hirphi itti hodhamee galirraa tokko gaafa amma chaartaraa kana hidhame Hawaasatti namni suni du'e natti fakkaata waraana Sidaamallee haga tokko isatti irraa mataa ture dobi waraanni amma karaa Sidaamaa ka Waldamaanee hoogganamu kun isarraa laalee namni hedduun qabsoo teenya sanitti makamaa turan kanaafuu dhuga namni Shawaa dhalatee ka Wallagga dhalatee ka Jimma dhalatee duuli malarte keessatti garuu dhugaan ka beekamu yoo barbaachisaa ta'ellee maqoota isaanillee ka kennu namootummaan gosa Jeneraal Waaqoo fa'a Danjiloo fa'a Aliyyee Cirrii fa'a namootummaan isaanitti aananiyyuu ka waytasan nu dura dhaabatanii dhuman daangaan qaba dhugaan akkan beekutti. Haye bareedaa waan hafe yoo jiraate itti dabaluu qabna wanni jettan itti dabalaatii dirreen dubbisaadha. Wanni biraa kan itti dabalu ka jiru dhugumatti likkii malee galatoomaa waan tokko kaagartee haasawamu akkuma amma Sidaamni mammaaktu sanii milaasa xinteelloo maxxanti sabraal ka jettu san arrabni lafeen qabdu lafee cabsite ka jedhu san arrabi kun waan hedduu balleessaa waan hedduu addaan fageessaa wanni tokko kan jedhu Oromoon dhugumatti rakkinni Oromoo wal hubatuu dhabu jedhaniitu akkasuma addaan fagaachuudha rakkinna jiru kana ummati keenya wal gaafatee hiikkatee dhugumatti waan asee ummanni Oromoo tokkolleen akka kutaate bakka amantiitti wal dhabeen qabu garuu Oromoota keessaa namoota cocollee dallaala ta'anii jira jedheetti yaada'an maal jiruu fi haga waan kana keessa turetti ummanni Oromoo wal dhabeen qabu laakiin namoota ergaa alaa qaban ergaa ummata Oromootiin alatti warra ergaa qabu jira sababaa gaaddisa adda addaa jala dhokatanii ummata Oromoo addaan fageessanii hamilee isaarraa ka fageessan waan jiraniif waan kan ummata Oromoo beekee rakkoon tokko
tokkolleen ummata bal'aa Oromoo jidduu akka hin jirre beekanii akka qeerroon amma kaabaa kibbaa bahaa dhi'aan itti waliigalte kanatti Oromoon waliigalanii nama balleesse maa yakkamaa miti maa komatamaa miti garuu hubatamte rakkoon godhamtu akka nama tokkootitti ilaalamuu qabdi nami bahaa balleessaa dalaguu hin danda'a nami dhiyaarraa dhufe nami jiddu galeessaa balleessuu hin danda'a balleessaa kana Arsiin akkas Harar akkas Wallagga akkas Shawaa akkas Jimma akkas Elbaawur akkini kan Booranaa wanni kun waan qaanyiti jecha alagaani nu addaan qoodu wanni kun balleeffamuu qaba keessattuu warri miidiyaa adaraa akkanuma irratti dalagaati waan soba hasaasamu kana dirratti baasati galatoomaa isiniin jedha nagaan jiraadha. Ulfaadha. dhaggeeffattoota keenya Dirree Abdullaatiif yeroo adda addaa seenaa kana qoratee presenteeshinii dhiyeessaa ture. Mee Dirree atillee waan hir'atee itti dabalamuu qabaa yookiin immoo namni dhagahuu qabaa an jettu waan tokko hin gaafanneen jira. Koloneel Aliyyi koloneelummaa kana eessaa argatanii akkamiin koloneel ta'anii maafan irra darben beeku waan nan dagadhe. Lammaffaa ijoollee horanii nageenya tasgabbii jiraatanii ijoollee godhataniiru waan kana kanatti dabaliiti waan hafe jettillee atillee itti hidhe. Hayyee Bodaraaraa isiniifis qopheessitooti reediyoo Finfinneedhaa carraa kana anaaf obbo Hangaasuuf laatuu keessanis galatoomaa jechuu barbaada. Gaaffiif deebiin dhimma seenaa Koloneel Aliyyi Cirrii irratti keessummoota keenya waliin taasifne hin xumuramne. Kan obbo Dirree Abdullaatiif faana taasifne torbee qabannee isinitti deebinu dhaggeeffattoota keenya turtii keessaniifis ulfaadhaa jenna. Qophiileen keenya ammas itti fufaa mee wallee eegallee kana faana xiqqoo isin tursee walitti haa deebinu. Tati sabiru maduragata senatu yadata senandi sayadata senatu yadata ajiyadan jilo hunde waragotata gafa kapso bale harkan kabedinota senatu yadata senandi sayadata senatu yadata Inimbito ya harayota Wako butu dina tu sodata Hati biru sabatu abudat Kambora najira libawata Burbur bule hayura dalota Duena fusena tu dubbata Vale deina kita kapsata Ittin bulasin nagata duli Ayyukamna kanakashe bakri Gota miya ilemu bagari Ittu kira kakali jiru Lenji sodiga kanadole aji adam sadoko tabale adi dira jati ashanile ali madas mako formetele namagata tapakap sobale annapanya rafire mogole ange tuda ganga palole asa wajin kunjirai gari ate tamari dame kanale wako budu kapsorale karo dabbe ijajamte bale Asam madini tirtiarle karo dabbe ijajamte bale asam madini tirtiarle denasani barraisine yo dabarsine dalota dufu sida dable yo gumachine Akorji zamit te mulati sena magarte piri godati Akorji zamit te mulati sena magarte piri godati Turtiin waliin qabaattaniif irra deebi'een kabajamaa jedha dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee
yeroo cufaa sagantaa keenya bilbilaan dhaggeeffachuuf 1712 irratti bilbilaa yookaan ammoo Finfinnee raadiyoo jechuun YouTube fi akkasumas fuula Facebook keenya irratti nu barbaada. Yaada keessan nuuf qooduu warreen feetan gama teessoo emailii keenya finfinnebroadcasting@gmail.com jedhuu fi akkasumas gama Viber'aaf WhatsApp'dhaan lakkoofsa bilbilaa 1728687968 irratti nu quunnamaa isiniin jenna. Warri telefoona Android gargaaramtan ammoo App Store yookaan Google Play keessaa Finfinnee raadiyoo kan jedhu appilikeeshinii keenya bilbila keessan irratti buustanii ittiin nu hordoftu jennee abdanna. Egaa kanarraaf qindeeffanne haga kana ture. Torbee yeroo wal fakkaataan haga walitti deebinutti nagaa kiyyan isinitti dhaamadha. Qophicha qindeessuuf keessummeessuun kan isin faana ture an Odaa Sabaadha. Nagaan.